Ayyaanni araarrii fi nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya guyyaa har'aan eegallaa. Guyyaa har'aa kan waliin ilaallu gosoota waaqeffannaa. Gosoota waaqeffannaa sirriitti diippilii waan waliin ilaalluuf yaa dhaggeeffattoota keenya. Tiktookii kana fooloo gochuu hin dagatina. Akkasumas sheerii walii gochuu hin dagatina. Sheerii walii godhaa kan saba kama hundayyuu gahu yaa dhaggeeffattoota keenya. Kanas ni rakkisa. Sheerii gochuu gargaara. Sagalee Waaqayyoo, jecha Waaqayyoo kan wajjin ilaalla waan ta'eef saba hunda bira kan sheerii naaf. Har'a kan waliin ilaalu Waaqayyo galateeffachuu, galataeffachuu fi Waaqayyo jajachuu tokkoffaa irratti gosoota kadhannaa keessa galataa fi jajachuu. Kun baay'ee murteessaadha. Lammaffaa Qolaasiyaas 2:7 irratti galata guutuu irraa dhangalaasaa. Galata guutuu galanni guutuu ta'uu qaba. Galata guutuu irraa dhangalaasuu qabna dhaggeeffattoota keenya. Qolaasiyaas kanarraas ni haa galu. Galanni aarsaa Waaqayyo oolmaa nu godheef kaffalamudha. Galanni aarsaa waan ta'eef guutuu waan nuuf ta'e saniif waan bira qabee waan madaallamuuf galanni akka madaallamu galanni akka madaallamu galanni aarsaa akka ta'e sirraa arganna. Aarsaan kaffalu oolmaa waliin wal qabee qaba. Aarsaa Waaqayyo hin malle akka hin barbaachisu. Aarsaa isaa maal waan isa ta'e kallattii Yesuus Kiristoos ilnaal aarsaa kan dhiyeesse lammata dhandheef Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaa kan gammachiise karaa Yesuus Kiristoos daandii Yesuus Kiristoos waan taaneef lammata dhalannee maalummaa keenya muufaasan balleessine kallattii Yesuus Kiristoos ilma isaasaniin aarsaa dhiyeessuufii qabna. Galanni hin malleef yoo dhiyeessineef galata Aayil nu harkaata. Seenaa uumama 6:3-6 dubbisa. Uumama 4:3-6 dubbisa. Guyyaa baay'ee booda waa'ee wanta lafa irraa galu aarsaa dhiyeesse. Aarsaa dhiyeessuun erga oolle. Aarsaa akka Abeel akka nu ta'e akka Qaayil hin taane Waaqayyo nu haa gargaaru. Yaa dhaggeeffattoota keenya. Aarsaa narra nu dhiyeessinu kun aarsaa jechuun isaa galata. Galanni har'a kakuu moofaa keessatti inni cooma ta'e qalameetu gara Waaqayyoo ol ba'u sun har'a aarsaa eenyummaa keenya moofaa isa balleessuun eenyummaa Yesuus Kiristoos isa qajeelaa sanii aarsaa dhiyeessuu hafuura qulqulluun taane aarsaa dhiyeessuu kan akkuma ta'an eenyummaa keenya foonii sanii. Isa malle galata malle akka Qaayil sana akka nu jalaan taane Waaqayyo nu haa gargaaru. Qaayil galata mallee waan dhiyeesseef faara tolaan ilaaluu dide gara isaa ilaalu gara Aayil gara aarsaa isaa garuu gara Abeel gara aarsaa Abeel ni ilaale jedha. Yaa dhaggeeffattoota keenya aarsaan keessan guyyaa har'aa akka aarsaa Qaayil akka hin taane akka aarsaa Abeel ta'u Waaqayyo isin haa gargaaru. Aarsaa guutuu eenyummaa keenya isa foonii isa cubbamaa eenyummaa san balleessinee eenyummaa keenya isa kan Yesuus Kiristoos. Eenyummaan Yesuus Kiristoos Waaqayyo gammachiisa. Aarsaa sanii humna hafuura qulqulluu dhiyeessu gamnummaa waan ta'eef galanni keenya akka fudhatama qaba. Jajachuu Waaqayyo. Aarsaa dhiyeessuuf jajachuun gargar ba'anii akka hin ilaalle faarfannaa 104. Galata galchuun aarsaa gara balbala keellaa isaatti jajachuun gara ooddii isaatti ol seenaa yaa dhaggeeffattoota keenya. Kanaaf kadhanni keenya keessatti galata galchuu galata foonii nu hin taane hafuura qulqulluun guutamneetu eenyummaa keenya moofaa balleessine eenyummaa Yesuus Kiristoosin galatni keenya akka fudhatamu aarsaa galanni dirqama galanni waan nu ta'e gochaa Waaqayyo oolmaan Waaqayyo nu harkaa qabu guddaa waan ta'eef eenyummaa keenya nu hin ta'in isa Yesuus Kiristoos isa Abeel fudhatamaa akka dhiyeessinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo isin haa gargaaru. Galanni baay'ee barbaachisaa. Gaafa Waaqayyo nu tuffate tuffatamuu jalaa Waaqayyo nu haa baasu. Qabxii lammaffaan inni argamu moola Waaqayyo araara gaafachuun baay'ee murteessaadha. Waaqayyo wanna achi rakkine cubbuu keenya oduu hin adabin irra hin darbu akka araara argannu
Araara baay'ee baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo araara qabeessa. Araarri isaa guddaadha. Garuu nama cubbuu hojjetu, nama yakkaa hojjetu akka odoo hin adabiin akka bira hin darbine beekneetu wanna cubbuu keenya irra daddarbaa afaan keenyaaf araara gaafachuun baay'ee baay'ee gooftichi Musee dura darbee sagalee isaa dhageessise. Ana Waaqayyo gooftichi Waaqayyo ho'a qabeessa fi araara qabeessa. Aaritti suutan jedha. Gaarummaan koo fi amanamummaan koo guddaadha. Ani gaarummaa koo dhaloota kumaaf jabeessee kana eegudha. Ayyakkaaf irra daddarbaa cubbuu namaa nan dhiisa. Haa ta'u malee isa yakkaa utuu hin adabin hin dhiisu. Waaqayyo foon araara hin gaafatin cubbuun keenya utuu nun adabiin akka nurraa akka hin dhiisne beeknee yeroo wanna goone yakkaa keenya araara gaafachuun dirqama keenya jechuudha. Waaqayyo irra daddarbaa cubbuu namaa osoo hin adabin oduu hin adabin akka irra hin darbine beeknee wanna balleessine saniif dhiifama argachuu dhiifama gaafachuu dirqama keenya waan ta'eef akka Maatewos 24:39 irratti isaan hamma gaafa bishaan badiinsa yaa Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqa gaafa badiinsa hanga dhumaatti zim jennee taa'uu odoo hin ta'in har'a wanna yakkine walaal deebite daawwiti hundi hojjete garuu garaa dhiifamaa garaa irra daddarbaa dhiifu dafeetu araara gaafachuu waan qabuuf wanna hundumaayyuu Waaqayyo faara turaan isa ilaalee ture. Nuka Waaqayyoof jedha Iyyoob 22:21 Waaqayyootti araara. Waaqayyotti araaramuun maal nu fida? Nagaan jiraadha. Waaqayyotti gaafa araaramu nagaan jira. Kanaanis wanti gaariin nu dhufa. Gaafa Waaqayyo nu araara. Wanta gaariin nu dhufa waan ta'eef yeroo kamiiyyuu jalqaba irratti jajachuu dirqama keenya. Daansineetu araara gaafachuu dirqama. Araara gaafachuun dirqama keenya. Kanaaf yeroo kamiiyyuu araara gaafachuun araara Waaqayyoo gaafachuun dirqama keenya waan ta'eef har'a araara gaafachuu qabna. Wanta balleessine kamiiyyuu Waaqayyo araara qabeessa. Araarri inni sadaffaan himata yookiin kennaa Waaqayyoo waraabachuu himataan kennaa Waaqayyoo waraabachuu inni sadaffaa kan ka'achuu qabu. Eenyummaan Iyyasuus Kiristoos akka nu keessatti guddatu. Maalummaan Iyyasuus Kiristoos amantiin garaa keenya keessa akka buufate jaalalatti hundaaf hundee bu'e inni kan immoo kennaa Waaqayyoo akka waraabbachuu dandeenyu. Maalummaa Waaqayyoo, kennaawwan Waaqayyoo, wanna hundumaa waan nu eebbise. Isayyaas 12:3 irratti isin gammachuudhaan burqaa fayyinaa keessaa bishaan waraabbatu. Isaan isin gammachuudhaan burqaa fayyinaa keessaa waraabbama fayyinni. Fayyinni Waaqayyo biratti kaasha'u jechuun wanta burqu, wanta yaadu, wanta madda qabu waan ta'eef fayyina jalqaba kan nu eebbifame ta'uu beekna. Efesoon 1:3 dubbisaa asirratti Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaa waan waaqarraatis Waaqayyo eebbisee galanni haa ta'u. Inni uumama biyya lafaa ture.